Isatir kate om soda debeka. Nageenya baraarri waaqayyo waggaaf iddoo mana sinjirtanitti isiniif haa baay'atu. Baga ayyaanota waggaaf jiran kabajamee oolu guyyaa qulqulluu abbaa keenyatti filaamanooti baga nuuf geessani. Amma baga waliin nu keenya eebbifsuun isaa oolee sinarra haa bulu. Nun darra yaasha'u akkam jirtu abbaa keenya dhuguma dhugaatti barumsi keenyaan haala gaariidhaan akkam jedhee bakka duraan yaaduma maqaadhaan ortodoksii jedhama maleeyyuu suruma bakka waa'ee amantii kootii gadi fageenyaan hin beeku ture. Amma garuu waaqayyo haa galatu isa isin arganneef waaqayyo guddaan haa galatoomu. Jijjiirama baay'een qaba dhugaa rabbi. Jijjiirama baay'ee dhugumatti yeroo darbe jechuudha yaada sinifan dhiyeessa jedheen ture. Kanaaf haalli jiruuf jireenya agasmara baay'ee namatti hin tolu waan ta'eef waaqayyo haa galatu guyyaa inni jedhe ni ta'a hunduu kan inni jedhe ni ta'a. Kanaaf guyyaa irraa haalli naaf mijatee galanni isaaf haa ta'u. Dhuguma dhugaatti duraan amma eeggannu fi waggaa sadii guutee biyya kana kan waggaa lamaa uumaa faayidaa ittiin hojjenneessuu hin danda'ama dhugaa rabbi. Namni naaf liqeessuu jedha liqeechuu naaf hin deebisanii haala karaa ittiin baduun beeku qarshiin koo dhugaa rabbi. Dhugumatti amma waaqayyoof haa galatu umurii keessa isiniif haa dheeressu. Baay'een jijjiirama argadhe kurnee irraa baasuudhaan yeroo darbe jechuudha kan dursa koodhaan jedhamu jiramti yeroo haalli tokko siin mijame kana siifan wareega kan jedhamu tokko jira. Isumarreen akkan hin deebisne na taasise waaqayyoof haa galatu. Barumsa keessa irraan dhaggeeffadhe kan wareega sanis waaqayyoof haa galatu baase. Amma haalli jiruun hundumtuu naaf mijate qarshiin xiqqaan kara guddaatti naaf jijjiirama waaqayyoof galanni haa ta'u. Kan namatti baasu namni naaf liqeeti jennaan akkamitti akkana si'eecha kennuudhaaf garuu kara waaqayyoo nan kenna ugaan jedhe baay'ee na dhorku. Isa biraat irratti immoo abbaa keenya duraan isaantu jechuudha waggaa quraana banan jechuudha na dhukkuba waggaa yoo mana keessatti inni isaanii bananii baay'ee na dhukkuba. Amma waaqayyoof haa galatu kadhannaa eeggan geggeesse waan hundaan unkaan akkuma feettoo yaa oole maanatti fakkaatu waaqayyoof haa galatu. Barumsa keenyan irraan jijjiirama guddaan argadhe guddaa galatoomai dhiifama sagalee guddise baay'ise naaf jiraadha umurii naaf dheeradha mana isaa keessa sinaa tursiisu waaqayyo nagaa naaf taa'ii baay'ee sin jaalanna baay'ee nuuf jiraadha umurii nuuf dheeradha waaqayyo sinaa eebbisu. Turtii gaarii waaqayyo si wajjin haa ta'u nagaa ta'a. Nageenyi baraarri waaqayyo bakkaaf mana sin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Abbaa kiyyaa akkam jirtu nagaa kooti galata waaqayyo dhiifama maqaa waaqayyootiin sagalee sanitti baay'isee gaafii kan natti ta'e tokko jechuudha. Waldaan tokko duraan jiraayyuu irratti sababbiin waldaa sanii amma gargar ba'ee akka tasaa ta'ee bilbilli na jira tabalasheen bilbila san keessatti na jira bada jechuudha. Lakkoofsi waldaa sanitis kan abbaa gaabbiitis jechuudha. Kanaaf kan abbaa gaabbii yookaan siniin jedhu jechuudha. Abbaa gaabbii kan biyyatti qabuu miti. Waldaa irratti akkasitti nannaan abbaan gaabbii kiyyaa amma bilbila argachuu hin dandeenye onlaayiniidhaan gaabbii galuu hin danda'ama innaan hiriyyaan tiyya takka jechuudha. Nama waldaa irratti wal barre abbaan gaabbii kiyya tokko nama gaariidha. Inni asitti madruusoo wanni hundaa bakkaasiif mijeessaa naan jette dhuguma dhugaatti waaqayyo haa galatu. Waaqayyo isaanii eebbisu abbaa isaanii gaabbii sanarree narraa fudhatanii yeroo bifjimaa ta'an soomu tureeyyuu gaabbii himadheen amma faasikaan darbee waggaadha jechuudha. Waaqayyoof kadhannaa ta'u soomas kadhannaas duraan soomus baadhu kadhannaa inni gaggeessa tureeyyuu garuuyyuu. Kanaaf waldaa sunis baay'ee na fayyade. Abbaa gaabbii isaan jechuudha. Bilbila san keessatti lakkoofsi isaanii na jalaa bade.
sagadas waan hundaayyuu naaf kennanii gaabbiitti madda isa bitaddeeni osoo wajjumaan haasaa jirru bilbilli sun akka tasaa jedhuudha na ilaabade kan mijayyoo sanitti si'a wallaanoo hundaatuyyuu akkasitti na ilaabade amma abbaa gaabbii kan biraa jechuudha. Kan biraa argadhee akkamitti jijjiirrachuu hin danda'a isa lakkoofsa argachuu hin danda'u. Nama biraatitti gaabbisanii abbaa gaabbisan akkamittanii kan biraa ammas sababa kamiin akkamitti argachuu hin danda'a jechuufani dhiifama wajjiniin sagalee baay'een sinitti baay'ise yaa rabbi dhiifama maqaa waaqayyootiin nagaanaaf ta'a isa kana gaafiin kiyyaa siniin jedha abbaa kiyya nagaanaaf ta'a. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Nageenyi fi jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii akkam ooltan akkam jirtu akkam yoo dhageessanii waaqayyoon hunduma keenya guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaatiif haa ta'u jechuun barbaada. Karatti aansuudhaan egaa obboleettiin keessan akkuma yaada kaaste yaada nuu kenniteef guddaa galatoomi jechuun barbaada. Egaa yaadni keessan nu cimsa akka jabaannuu fi akka kutannoo fi jabinaatiin tajaajilu nu taasisa. Bakka dadhabbina jirutti dadhabbina jiru bakka immoo cimina jirutti immoo cimina jiru dubbachuun keessan nuuf gaariidha. Yeroo baay'ee isa gaarummaa qofa yaada nu laachuu otoo hin ta'in dadhabbina jirus hir'ina jirus immoo yoo nutti himtan ni sirreessina kan jedhuudhaaf guddaa nu galatoomi. Inni biraan immoo abbaa gaabbiin qabu ammaaf argachuu hin dandeenye akkamittan jijjiiradha yaada jette nu gaafattee jirta. Namoota hundumaatiif ifa akka ta'uudhaaf abbaa gaabbii yoom jijjiirranna akkamitti jijjiirranna kan jedhu karaa wangeeltuubii dhimma gaabbii irratti kutaa tokko hanga 25tti kenninee turre isa bal'inaatiin dhaggeeffattee barumsa guddaa achirraatii argachuu dandeessa ergaan jedhu nan qaba. Kanatti aansuudhaan siris jabaadhaa badhadhaa siraatiif bakuraatii kurnee fi hangafa kurnee fi kennaa garaagaraa mana waaqayyoo kennuu hin dhiisinaa kan jirudha. Ergaan kuusa kanadha. Wangeeltuubii irra hordofuudhaan barumsa waa'ee abbaa gaabbii yoom jijjiirran akkamitti jijjiirrannaa fi gaabbii akkamitti gallaa kan jedhu kutaa bal'aa jira waan ta'eedhaaf baradhu kan jedhu ergaa si dabarsaa description box irratti wangeeltuubii miseensa yoo hin taane ta'e miseensa taatetta waan ta'eef achuma argatta deebisa. Guddanaa galatoomi yaada keetiif waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessu naaf jiraadhu.